Eenyu? Eenyu? Banana. Eenyuti? Bani siin jedhana. Maal goota sirraa ban? Maal goota sirraa ban? Maal goota sirraa bana? Waan goote hin beektu? Maal godhe? Maal hin godhe? Anka jedhu sila akka yaada kan keetiitti ati isa heessee jira, isa ajjeesee jira, isa akkas godhee jira jettee ifattee mana kana keessa taa'uu fi waan akkasii dalayde? Singalcho isifadhee qorre sifadhee si galchaase. Bani siin jaatama walumaa qabula. Banuun siin jedhe. Hin banu. Barri hin cabsin barri arabaan cabsini. Bani lee ulaanarra? Lees sirraa ban. Ulaanarra bani siin jedhe. Awween maraadhee kan sirraa ban. Awween maraadhee. An barkama guyyaa dheen gaddaa miila dhagattee bishaan miila dhagaasan obaaftee barri hin dagatte? Sitti xiqqaate nu sitti xiqqaate ganaan fincaan kiyya illee si obaasa. Akkasii mire? Ayilaan fincaa haayilaandi guutee kun haayilaandi habbaa lama qabadhee dhufee jira. Isuma si obaasuuf wannaa jedhaa jiraati. Ati moo? Wanni si dhoosu hin jiruuti. Dafi ulaanarra ban. Maa fincaan kee dhuguuf hin banaare. Dafi siin jedhu ulaa kanarra ban dafi. Barri namaan cabsiin hin irraa deemu. Bandiree dafi ulaa. Hin banu. Caaltu ulaa kanarra ban siin jedhu. Calaa isaa godhu rabbiin calaa godhee isaa ajjeesuuti irraa deemi. Daa'imman kiyya naa fidi. Daa'imman keessi fida? Maasha Allah daa'imman keessi fida. Daa'imman arguu fida beeta? Lakki. Anu ijoollee dhugaa feetaa jaalatti jibbitee gurguradhee jira. Amma akkasii ta'a. Gurgurattee jirtaa? Gurguradhee jira. Atillee garaan kana hin keessaa gurguramte ree? Takka wanni keessa gurguramu jiru daa'imman gurguradhee jira. Waa takka amma booda wanni nallee rakkiftuu wanni na jalallee deemtuuf hin jiru yoo feete akka barbaade ta'e amma booda maqaa daa'imman kana nadhooftee anaaf si galaami. Ulaa kana amma bantu. Olii gad deemtee ijoollee kaanii kaan nabbittee kaanii kaan akka isaan akkas hin tuman gootee wannaa na gootu kana dhageeffadhu kan hin agarta. Kalas. Si galaami. Aniifadhu akkan ol inni abaaddaan osoo qiyaamaan tun samirraa gabbuute caaltu akkanatti inima si dhimi. Abadan. Akka jiraattee naman taane akka duutee addunyaa kanarra hin obbaafanne yoo ansi godhee akkasitti booda maqaa kiyyaan shaadaa qabataa addunyaa kanarra ati yoo ati hin jiraatiin ani ilma namaati miti. Silaa yoom ilma namaa taatati? Ilma sareeti ati. Ilma namaati silaa? Atamma kanaafuu ulaa kanan banta hin banu. Hin banu cabsisi. Kabajaan ulaa kana ban. Yoon kabajaan hin banin akkam taata? Akkam taata? Cabseetu musee naka? Cabsisiisu dhiirummaa qaba. Dafii bani siin jedhu ulaa kan? Situ dhiirummaa qaba. Yaaki ulaa bani siin jedhu? Cabsiree Bani siin jedhu ulaa bani siin jedhu? Onnee qabda yaa dhiira kiyya dhiira. Dhiira akka keetti sodaattee dubartii tumna agarsiifachuu dhuftaame onnee dubartii qabda silaati. Atamma edaa guyyaa san hidhamee jira namatu bira jira asii gabba'uu hin danda'u asii mar ijoollee ati nabbitisan takkaan yoo an boolla isaanii qochisiisee yoo ani azaa yaani qabrii kana keessa isaan hin kaa'in hatta taajirtu tanaa miti sa'idii masanuu yoo an biyyumattuu yoo an nama itti bichiisee yoo isa ajjeesisin reeffa isaa yoo ati miidiyaa kanatti argine ani waa takka hin beeku. Gara akka seessaa fi ani waa takka hin beeku siin jedhe. Ati dhiira akka keetiiti maan gootu dhiira akka keeti fincaan isaanii dhuddaa malee. Fincaan isaanii yeroo si obaasanii eessa jirtanii akkasitti fincaan isaanii si obaasan. Kan fincaan isaanii na obaasan akkamitti harka beere? Yeroo isaan hojii dhaqattan badde malee. Akkamitti harka beere? Forsaa argattee badde malee. Dhiirummaa dhageeffadhu dhiirummaa kiyyaan isaan harka beeran. Dhiirummaa kiyyaa. Ati dhiira maaliiti ati dubartiidha? Dhiirummaa keenya isaan harka beeran. Amma mee boolluma kamtu si nyaatame amma eessuma seenta boolla kam gasseenta. Ofii keetii boolla maaltu si nyaata malee naan boo'e ani poolisii yoo ammasitti dhufuun baanne. Poolisiin maali? Poolisii dabalee. Poolisiin yoo wanni poolisiin nagura takkitti hin jiru. Poolisiin wanni nagura takkitti hin jiru. Ani jaartii ta'uu namni addunyaan guutuu si beekti. Eenyu jaartii maaltu jaartii keessa na godhan? Maaltu jaartii keenya godhe? Jaartii yaa namni kamuu si beeka jedhe. Seerri ammoo jaartii tantee ani waliin hin jiraate ittiin galin naan jedhu yoo jiraate natti haa dhufu. Ka ijoollee kana fida bakka seeraa nageessaa jettee wixxis taari'ate. Dhageeffadhu qaba. Bakka seera samaa nageessinaare. Isinuu bar sodaattanii bakka seeraatti akka dukkeessi irra kasa waan beektaniif achi nageessuu iddaniiti akkas rabbi lubbuu keenya ol jira lama kun amma booda si galaami. Mucayyoo achitti akkasi tumsiisu sanillee achi gabbaa isii deemi yoo intala namaa taate jechuudha. Hin baasu. Isii waa takka dhageeffadhu isii waa takka anaaf isii jidduu waan biraa yoo taate malee waa'ee daa'immanii isii wanni quba qabdu hin jiru. Anu ijoolleetii maallaqa gurguradhee jira gurguraan si haa gubatu yoo fite gubadhu yoo fite boba yoo fite waan fite ta'e amma akkana siidaa. Gurguradhuuti akka barbaadde ta'e yoo feetillee qaladhu nyaadhan ijoollee irraa yoo dhimma hin qabu.
Ijoollee irra dhimma hin qaban maaluma harakata kana godhan ambar dura sitti hime. Sin barbaadu ijoollee ta'e fudhee akka barbaade ta'e isin jedheeti. Wannummaan akkana mataan si dhukkubee olii gad deemtee ganda kaan irra deemtee nama kaanii kaan olii gad deemtee hiituuf maalii isin jedhe bara. Sin galchuu wanti ni iyyuu waan. Anillee barkunoo akka hagaanuma hidhame hagaanuma tumame hagaanuma baalle kunoo mana hidhaatillee. Ammallee ganaa tumamte yoomsii ga'e ganaa tumamte kaleessi keessaa guuramti. Ganaa kaleessi keessaa guura anatus keessaa guura sayyoo anatti kaleessi keessaa guura. Akkasimi garuu haga antume kana yoo atin tumami caaltu akka ante kana yoo atin ta'in suma dhiira suma na sodaachiste dhageeffadhu bishaan amma qaatan sodaachuu dhiisime amma xurii qeensa liqas sodaachuu dhiise akka duriin se'in bishaan miila keetti dhiqame na obaaftee mire ani yoo fincaan kiyya haayilaandii gurgudda qe'ee habbaa shanii jaasi obaasin ani dhageeffadhu ani waa takka ilmaan abbammaan keenya dhalchine si galaame kanaafuu sila abbaa maalis dhalchise kanaafuu dhageeffadhu waluma garra haga lubbuun jirru biyya tanallee akka ati biyya takka akka ati olii gad hatta manuma kana keessa akka ati bahuu hin dandeenye ani dhibbaan abdii qabaa jechuudha si galaame akka bakka takka walaa biyya walaa manuma kanallee baatee bakka biraatu akka galuu hin dandeenye si xumuree jira waa hunda ana marillee akka namni biraa si fuudhuu hin dandeenye waa hunda si xumuree jira. Maasitu rabbe. Si galaame dhageeffadhu situ rabbe akka na gubdee ana akkana dhimne akkuma na gubde kana jiru gubattee atillee akkana addunyaa karaa deemtu malee. Rabbi isaa gubadhu. Dhageeffadhu akkasitti waan ati na goote kana takka takkaan yoo an sirraan kabalin caaltu ila dhugaa dubbachuudhaaf inuma na eege akkuma jirtu kanatti akkuma jirtu kanatti inuma na eege banire ulaanarra gubata ati na gubde kan si bahuuf deema ulaanarra ban waan maradhe akka keessa muudha beyan ulaa kana bantu jaaltu ulaa kana bantu jaaltu bani sin jaaltu banu sin jedhe yaa jasba inu ani nara sarta nara sarta mi lakki seebbisuu jira seebbisuu jira atamo ijoollee ta'e fitamoo lubbuu kee fita ijoollee tan deewu yoo fite doolaara 10,000 amma lafa kaa'e amma sikin ifeetu qaladhu nyaadhu ijoolleen fedhuun doolaara 10,000 yoo lafa keetti qaladhu nyaadhu doolaara 10,000 yoo lafa keetti ijoollee ta'e argachuu dandeessa san ta'uu baannaan amma booda maqaa ijoollee kaaftee kaameraallee har'a dhattee achi bakka isin jirtu sanii baasuu baannaan yoo hin baasin maal goota baasuu baannaan maal abbaa kee goota anumatu dhageeffadhu gaa anumatu dubartii mahiriyaa ta'etti sibbitee yoo an asiidiin fuula keessin balleessisin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha har'a wanti isinii qabadhee dhufe maali yoo jettanii amma reefuma barraa kaa'e jechuudha xiqqoodhuma dura barraa kaa'e otuma raafuu jiru dhufee barriin kiyya akka malee dhadhaamte jechuudha. Dhadhaamtiin na jettu eenyu yeroo jedhuun namicha dhufee jira jechaadha. Achitti dhufee kaleessa badee jedhanii achi badee har'ammoo ganama bareemoo bareenne jedhee dhufee jechuudha namni barraan kaane namni tokko barraan kaane jechuudha yeroo inni dhufu akkasitti as dhufee barrii dhahee otoon akka duraa barrii irraa qulfii jijjiirrachuu baadhee qulfii kan duraan qaba jechuudha rabbi kiyya na gurseetu qulfii jijjiirre jira jechuudha qulfii erganni ijoolleen qabanii akka tasaa badee dhufaa laa ta'eetuma shakkee qulfii jijjiirre jechuudha. Qulfii dhabnaani intuma jechuudha dhaabatee dhumatuma achiin bakka warroon laallee gaditti baanii maal maraatti moo jedhanii achiin achi deeme jechuudha qaaneffatee achi deeme natti fakkaata inni qaaniyyuu hin beeku silaan saatii sana namni dhufee daa'immantu jira wallaa kana nama jira mishin ani bichaan as keessa jiraadha jechuudha sammuu isaa qulfiidha malee namicha sammuu qulfiiti malee nama akkasitti rukutu maaliif daa'imman illee irrifatu jechuudha yeroo inni akkasitti rukutu kana baay'ee tokko rifatu daa'imman otoo jira mana keessa jiru warra ollaa irrifatu namni baay'ee irrifataa jechuudha inni kana hundayyuu yaadu dhufee barritumaa jechuudha eenyunnaan jedhuun hanabban naan jedhe ani banuuf hin dide jechuudha akkasitti mana zaalikaa seenee jechuudha mana zaalikaa seenee achi shifaana wal muggutaa jiru jechuudha walitti dubbachaa jiru jechuudha ishinillee akkamitti halkaniin dhuftee bariidhaan dhuftee nu zaalikaa jetteeni jirti jechuudha zaalikaan illee ishii bira jira maaliif ammallee hin deemne jechuudha achuma haasaa jiru kanaafuu anillee gadi hin bahu jechuudha mannasii deemutti hin bahu mana kana keessaa jechuudha maaliif amma deebi'ee lammaffaa dhufuun isaa noolaannata amala isaa beekaa kaameraa kiyya raagaadha keewwadheetani waan inni jedhu hundayyuu waan inni barbaache dhufe hundayyuu siniifuu waraabaa jechuudha kanaafuu yoo as dhufe jechuudha yoo dhufuu baatee achiin kute immoo dubbiin toltee yoommoo
akkuma mala isaatii as dhufee immoo barri kan reebu taate kaameraa kiyya keewwadheetan warra seeraatti agarsiisa jechuudha. Sagalee isaa kanallee waan hundallee warra seeraatti geessee agarsiisee akka itti dhufee teessumaa fi dhaabina dhoowwee jedheen gara seeraatti deemee himadha jechuudha. Maaliif seerallee sodaatu wajjin jechuudha. Amma isayyuu sinirra seera naawayyaa warra seeraa naawayyaa jechaa jira jechuudha. Warra seeraatti birri xiqqoo kanuma naallee haa ta'u kan dubartiirraa fuudhee yoo ta'ellee fuudheetu itti kennaa jechuudha. Kanaafuu isaan filataa jechuudha. Maaliif ijoolleen isaan kun immoo waxxaranii qabaniiru du'aa fi jireenya isa dhoowwaniiru jechuudha. Baay'ee tuman jechuudha. Kanaaf warra seeraarra filataa jechuudha. Kanaafuu isiniin jedhaa amma kaameraa kiyya keewwadhee dhumanni kaameraa kiyya hin cufu jechuudha. Guyyaa guutuullee hin cufu keewwadhee dhumanni abbaa dhufuuf abbaa dhiisu ilaalaa jechuudha. Maaliif akka mala isaatiin deemu nu asii otoo asin deebiin hin deemu. Kanaafuu waan ta'u kanuma argitan ta'an afaan irraa. Eenyu? Banana. Eenyuti? Banii siin jedhana. Maal goota sirraa ban? Maal goota sirraa ban? Maal goota sirraa bana? Waan goote hin beektu? Maal godhe? Maal hin godhe? Anka jedhu sila akka yaada kan keetiitti ati isa heessee jira, isa ajjeesee jira, isa akkas godhee jira jettee ifattee mana kana keessa taa'uu fi waan akkasii dalayde? Sin galcho isifadhee qorre isifadhee si galchaase? Bani siin jaatama walumaa qabula? Banuun sin jedhe. Hin banu. Barri hin cabsin, barri arabaan cabsine. Bani ree ulaanarra? Lees sirraa ban. Ulaanarraa bani siin jajaatu? Awween maraadhee kan sirraa ban. Awween maraadhee. An barkama guyyaa dheengaddaa miila dhagattee bishaan miila dhagaasan obaaftee barri hin dagatte? Sitti xiqqaate nuu sitti xiqqaate ganaan fincaan kiyya illee si obaasa. Akkasii miree? Ani lama fincaan haayilaandii guutee kun haayilaandii habbaa lama qabadhee dhufee jira. Isuma si obaasuuf wannaa jedhaa jiraati. Ati immoo? Wanni si dhossu hin jiruuti. Dafi ulaanarra ban. Maa fincaan kee dhuguuf hin banaare? Dafi siin jedhu ulaa kanarra ban dafi. Barri namaan cabsiin ittiin irraa deemu. Bandiree dafi ulaa. Hin banu. Caaltu ulaa kanarra ban siin jedhu. Calaa isaa godhu rabbiin calaa godhee isaa ajjeesuutiin irraa deemi. Daa'imman kiyya naa fidi. Daa'imman keessi fida? Maasha Allah daa'imman keessi daa'imman arguu fita beeta? Lakki. Anu ijoollee dhugaa feetaami jaalatti jibbitee gurguradhee jira. Amma akkasii ta'a. Gurgurattee jirtaa? Gurguradhee jira. Atillee garaan kana hin keessaa gurguramte ree? Takka wanni keessa gurguramu jiru daa'imman gurguradhee jira. Waa takka amma booda wanni nallee rakkiftuu wanni na jalallee deemtuuf hin jiru yoo fedha akka barbaade ta'e amma booda maqaa daa'imman kana nadhooftee anaaf si galami. Ulaa kana amma bantamu bantu. Olii gad deemtee ijoollee kaanii kaan nabbittee kaanii kaan akka isaan akkas hin natuman gootee wannaa na gootu kana dhageeffadhu kan hin agarta. Kalas. Si galami. Dhageeffadhu aniifadha akkan waliin abaaddaan osoo qiyaamaan tun samirraa gabbuute yaaltu akkanatti inima si dhimi. Abadan. Akka jiraattee naman taane akka duutee addunyaa kanarra hin obbaafanne yoo ansi godhee akkasitti booda maqaa kiyyaan shaadaa qabataa addunyaa kanarra ati yoo ati hin jiraatiin ani ilma namaati miti. Silaa yoom ilma namaa taatati? Ilma sareeti ati. Ilma namaati silaa? Atamma kanaafuu ulaa kanan bantamu ban. Hin banu. Hin banu cabsiisa. Kabajaan ulaa kana ban. Yoon kabajaan hin banin akkam taata? Akkam taata? Caccabseetu mun seena ka? Cabsisiisu dhiirummaa qaba. Dafii bani siin jedhu ulaa kan? Situ dhiirummaa qaba. Yaaki ulaa bani siin jedhu? Cabsiree onnee qabda. Ulaa bani siin jedhu? Onnee qabda yaa dhiira kiyya dhiira. Dhiira akka keetii sodaattee dubartii tumna agarsiifachuu dhuftame onnee dubartii qabda silaati. Atamma edaa guyyaa san hidhamee jira namatu bira jira asii gabba'uu hin danda'u asii mar ijoollee ati nabbitisan takka takkaan yoo an boolla isaanii qochisiisee yoo ani azaa yaani qabrii kana keessa isaan hin kaane hatta taajirtu tanaa miti sa'idii masanuu yoo an biyyumattuu yoo an nama itti bichiisee yoo isa ajjeesisin reeffa isaa yoo ati miidiyaa kanatti argine ani waa takka hin beeku. Gara akka seessaa fi ani waa takka hin beeku siin jedhe. Ati dhiira akka keetiiti maan gootu dhiira akka keeti fincaan isaanii dhuddaa malee. Fincaan isaanii yeroo si obaasanii eessa jirta inni akkasitti fincaan isaanii si obaasanii. Kan fincaan isaanii na obaasan akkamitti harka beere? Yeroo isaan hojii dhaqattan badde malee. Akkamitti harka beere? Forsaa argattee badde malee. Dhiirummaa dhageeffadhu dhiirummaa kiyyaan isaan harka beekan. Dhiirummaa kiyyaa. Ati dhiira maaliiti ati dubartiidha? Dhiirummaa keenya isaan harka beekan. Amma mee boolluma kamtu si nyaata mee amma eessuma seenta boolla kam gasseenta. Ofii keetii boolla maaltu si nyaata malee naan booyi ani poolisii yoo ammasitti dhufuun baanne. Poolisiin maali?
Poolisii dawwalee. Poolisii yoo wanni poolisii naguru takkitti ni jiru. Poolisii wanni naguru takkitti ni jiru. Ani jaartii ta'u namni addunyaa guutuu si beekti. Eenyu jaartii maaltu jaartii keessa godhan na godhan. Maaltu jaartii keenya godhe? Jaartii yaa namni kamuu si beeka jedhe. Seerri ammoo jaartii tantee ani waliin hin jiraate ittiin galii naan jedhu jiraate natti haa dhufu. Ka ijoollee ta'e. Kanaaf ida bakka seeraa nageessaa jettee wixxis taari'ate. Dhageeffadhu gaa. Bakka seera samaa nageessinaare. Isinuu bar sodaatanii bakka seeraatti akka dhukkee isii irra kaasaa waan beektaniif achi nageessuu iddaniiti akkas rabbi lubbuu keenya ol jira lamma kun amma booda si galaami. Mucayyoo achitti akkasi tumsiisu sanillee achi gabbaa isii deemi yoo intala namaa taate jechuudha. Hin baasu. Isii waa takka dhageeffadhu isii waa takka anaaf isii jidduu waan biraa yoo taate malee waa'ee daa'immanii isii wanni quba qabdu hin jiru. Anu ijoolleeti maallaqa gurguradhee jira gurguraan si haa gubatu yoo fite gubadhu yoo fite boba yoo fite waan fite ta'e amma akkana sii ta'a. Gurguradhuuti akka barbaadde ta'e yoo feete illee qaladhu nyaadhan ijoollee irraa iyyuu dhimma hin qabu. Ijoollee irraa dhimma hin qaban maaluma harakata kana godhan an bar dura sitti hime. Sin barbaadu ijoollee ta'e fudhi akka barbaade ta'e isin jedheeti wannummaan akkana mataan si dhukkubee olii gad deemtee ganda kaan irra deemtee nama kaanii kaan olii gad deemtee hiituuf maalii sin jedhe baran. Sin galchuu wanti ni yoo waan. Anillee bar kunoo akka hagaanuma hidhame hagaanuma tumame hagaanuma baalle kunoo man hidhaatillee. Ammallee ganaa tumamte yoomsii ga'e ganaa tumamte kaleessi keessaa guuramti. Ganaa kaleessi keessaa guura anatus keessaa guura seyyoo anatti kaleessi keessaa guura. Akkasimi garuu haga antume kana yoo atin tumami caaltu akka antee kana yoo atin ta'in suma dhiira na sodaachiste dhageeffadhu bishaan amma qaatan sodaachuu dhiisime amma xurii qeensa liqaa sodaachuu dhiise akka duriin se'in bishaan miila keetti dhiqame na obaaftee mire ani yoo fincaan kiyya haayilaandii gurguddaa qe'ee habbaa shan ijaa si obaasin ani dhageeffadhu ani waa takka ilmaan abbammaan keenya dhalchine si galaame kanaafuu sila abbaa maalis dhalchise kanaafuu dhageeffadhu gaa waluma garra haga lubbuun jirru biyya tanallee akka ati biyya takka akka ati olii gad hatta manuma kana keessa akka ati bahuu hin dandeenye ani dhibbaan abdii qabaa jechuudha si galaame akka bakka takka walaa biyya walaa manuma kanallee baatee bakka biraatu akka galuu hin dandeenye sii xumuree jira waa hunda ana malee akka namni biraa si fuudhuu hin dandeenye waa hunda sii xumuree jira. Maasitu rabbee. Si galaame dhageeffadhu siitu rabbee akka na gubdee ana akkana dhimne akkuma na gubde kana jiru gubattee atillee akkana addunyaa kaara deemtu malee. Rabbi isaa gubadhu. Dhageeffadhu akkasitti waan ati na goote kana takka takkaan yoo an sirraan kabalin caaltu ila dhugaa dubbachuudhaaf inuma na eege akkuma jirtu kanatti akkuma jirtu kanatti inuma na eege anuma banire ulaanarra gubata ati na gubde kan si boof deema ulaanarra ban dafi waan maraadhe akka keessan muu dhabeen ulaa kana bantu jaaltu ulaa kana bantu jaaltu banu sin jaaltu banu sin jedhe yaa jasbaa inu ani nara sarta nara sarta mi lakki seebbisuu jira seebbisuu jira atam ijoollee ta'e fitamoo lubbuu kee fita ijoollee tan deefu yoo fite doolaara 10,000 amma lafa kaa'e amma sikin ifeetu qaladhu nyaadhu ijoolleen fedhuun doolaara 10,000 yoo lafa keetti qaladhu nyaadhu doolaara 10,000 yoo lafa keetti ijoollee ta'e argachuu dandeessa san ta'uu baannaan amma booda maqaa ijoollee kaaftee kaameraallee har'a dhattee achi bakka isin jirtu sanii baasuu baannaan yoo hin baasin maal goota baasuu baannaan maal abbaa kee goota anumatu dhageeffadhu gaa anumatu dubartii hiriyaa ta'etti sibbitee yoo an asiidiin fuula keessin balleessisin an waan akkam beeku jaaltu si galame amma booda maqaa kiyya hajjettee maqaa kiyya afaan kee kanaan maqaa kiyya dhooftee maqaa kee xuraa kana maal gochuu afaan koo irratti maqama kiyya kana dhooftee si galame ila miila kan kee lamaa walitti siisisee harka kee lamaa walitti silsilaa siisisee si galame ibidda qabsiisee keessa gasi darba. Si dhiira garaa qabda. Asaan onnee dubartii malee onnee dhiiraa isaa fiddasa. Otoo onnee kosii kenneeyyuu. Dhiira biyya kanaa guutuu isii abbaa feetee na fidde tama abbaa feetee na fidde takka takkaan yaani dhukkee isaan irraa kaaseeti akka harkaa bu'uun beekamu. Dhiira taate dhukkee irraa. Si galame kunoo dhiira taanaan beekamu. Dubartiin shinti beeti seennaani dubartiin. Kunoo dhiira taanaan dhiira taanaan bar akka waan. Otoo dhiira taate achuma teessee isaanuma fuulduratti ofirraa hiikuu qabdaa. Akka waan nama jabaa taate akkana kunoo qabnee jirra akkas gooneerra maal taaneerra isin malee yeroo san namni waa takka hin jiru amma warri amma yeroo san akkasitti nama 10 anaa tokkocha nama 10 na qabanii akkas na qoran suni takka takka mee mana ta'a dhufne dawwalii fiiti kootu as jira koottaa jedhii mee. Silaa otoo dhiyaatanii yuun baqatti fincaan of keessatti buustee. Amma kunoo ulaakee bira jiraati ulaakee afur dhaabataara dawwaliiti koo as jira koottaa. Amma dawwalaaf amma dhufaa jiran amma dawwaleefi jira.
Otoo dhufanii beete yoo naqaata fincaa kudde. Akkasiiti takka isiin dhuftee jennaan angaruu akka godhee ofirraa dhorguun beeka. Booda yoo isaan si galaami booda yoo isaan lubbuun isaanii harka baate guma dhageeffadhu gumaa namni kafalu anaa miti si galaami ana wanna galchu jiru dhugaa jiru ammoo sitti miti namni tokko ilmaan kee irraa qoy anka jedhu ilmaan kee irraa isaantu noorin dhalche isaantu mirga qabaa ilmaan kee irraa. Asin nafana dee situ nafana dee deessee nafanati asin nafana deessee. Atamma kanaafuu walumaa gala dhageeffadhu ulaa kanan bantamu. Hin banu. Jinni isaa bantu. Caaltu ulaa kanarra ban. Hin banu. Hin bantumi? Waan ta'eef hidhime. Inshallah tamam hin bantu miree rakkoon qabu waan akka rakkoon qabu garuu anillee lubbuun jiraata atillee biyya magaalaa tana keessa lubbuun jiraata. Abbaa irra aanu hin agarra. Inshallah yoo du'uu baanne hin agarra. Rabbi soo ajjeesanii siin jedhu asii dhabamtamu. Amma poolisitti dawwalee lafarra si harkisaa si fuudhanii deemu. Maal jette? Ati asii dhabamtamu. Poolisiin dhufanii lafarra si harkisaa deeman. Poolisiin maali? Poolisitti dawwalee jiran. Ani si poolisii sanuu anutu samii odhiite. Poolisii samii tolchiita. Anatu samii odhiite isin jedhe si maa poolisii. Amma odduu keessa samii tolchi dhiitaa fuudhanii deemini. Asumatti dhaabadhu eegama dhufanitti. Jasbaa wayiidha. Atillee ijoollee sana argadheettee afaan bantee na wannaan jedhiniiti. Hin fedhu afaan bantee wannaan jedhiniiti. Ijoollee ati argatte wayiitiin jiru ijoollee raawwata kan qabdu amma booda waa ijoollee tana maqaan akkaaftee ijoollee gurguradhee jira. Ijoolleen xiqqoo booda inumaa biyya biraa deemuuf deemaniiru. Abbaa murteessu abbaa mujiriima kana biraa otoo deeman yoom jibba. Mujiriima akka keetirraa dhalachuun carraa baduu fi kabajamtoota kiyyaa kun dhufee jira namichi jasbaan kun jechuudha. Dhufee akkasitti barreeffama olee poolisootatti dawwalee nan akkasitti kutee jechuudha. Ijoollee gurguradhee jira. Doolaara mana yoo birrii mana qabaattee fiddee fudhachuu dandeessa naan jechaa ture jechuudha. Innumti rakkisan yookiin ijoolleen rakkisanii natti deebisaa laata jedheetanii fudhadhu yoo feetellee qaladhu nyaadhu jechaan jira jechuudha. Tuma garaan dhukkubduu qaladhullee nyaadhu akka barbaadde godhii jedhaan jechuudha. Maaliif yoo fidi jedheeni hin fidu naan jedha waan ta'eef kanaafuu fudhadhu iyyuu baganarraa fudhatte yoo akkas jedhanii isiniin jedha dhuftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Inni akkisaa birrii kanfalee fi isarraa bitadhuudha ijoollee. Ani garuu akkasin godhu jechuudha. Yoo rakkisanii inni ofii fuunatti fidaa jechuudha. Daa'imni xiqqaan fa'aa yoo rakkisee maaliif daa'imni harmaadha waan ta'eef harmaan nanuudha waan ta'eef kanaafuu aannan sanallee waan ittiin bituun qabu affaadaallee waan ittiin bituun qabu kanaafuu yoo rakkisee jedhe natti fida jedhee yaada jechuudha. Akkasinis niin jedha kaamma kaamilaa bira dhaqeetanii kaamilaa yoo dhugumaan waa beekte ishii gaafadhaa jechuudha. Namichumaan beektu ishii waan tokko hin beektu akkasumas ishii rakkistanaan jedhee quraa yennaan yoo naa kakatte ani quraa nan caalu waan ta'eef kakattee naaf haa baatuun jedha. Ishillee achi kaa'ee ishiin rakkisu gadhiisee jiru ishee jiraattu ishiinillee isiniin jedha. Anillee rakkadhee ishiillee rakkisuuti. Maaliif bakka ishiin durallee hin beeku jechaa turte namatu hin beektaa himi jedheeni. Hin beeku asuma na gadhiisaa jettee isheen illee hin beektu kan dura hin beektu jedhu amma hin beektu tala namaachi gadhiisaa naan jechaa jira jechuudha. Bakka quraana yoo na kakatte ani ishee gadhiisaa adeemtu gara barbaadden isiniin jedha. Kanaafuu inshallah kaamilaa birallee dhaqee isinuma fuulduratti isin gaafadhan isiniin jedha. Warra mana kiyyaaf haaraa taatan maatii naa ta'an jajjabeessaa. Yaada keessan karaa koomittiitiin naa ibsaan isiniin jedha. Waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajamaa. Hanga viidiyoo biraatiin waan haaraan walitti deebinutti nagaan naa tura.